Hidhattoonni naannoo Sumaalee haleellaa jimaata kaleessaa ganama subii kaasee aanaa Cinaaksan irratti bananii nama tokko yoo ajjeesan lama immoo madeessuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Edda halkan immoo magaalaa Jijjigaa iddoo addaa dugda hiddii jedhamutti humnoonni naannichaa manneen dhalattoota Oromoo 10 caalan gubuu maddeen keenya Jijjigaa himanii jiru. Hidhattoonni naannichaa Oromoo yoo naannoo kana bubbulee Jijjigaan irraa fudhata waan ta'eef dhiyeenya magaalaa Jijjigaa irraa buqqifnee fageessuu qabna jechuun akka dhaadatan maddeen keenya aanaalee Oromiyaa ollaa Jijjigaa weeraramaa jiran kanneen irraa qunnaman himanii jiru. Jimaata kaleessaa subii kaasee hidhattoonni naannoo Sumaalee baay'inni isaanii 400 ta'an gandoota aanaa Cinaaksan Kalmalee fi Maloolee jedhaman irratti haleellaa banan jedhu jiraattonni gandoota kanneen irraa qunnamani. Hidhattoonni kunneen miseensota poolisii naannoo Sumaalee akka ta'anii fi konkolaataa piikaappii humni poolisii naannichaa ittiin dhimma bahuun akka bobbaafaman odeessi OMN naannoo kana argate ni mul'isa. Hidhattoonni kunneen kaampii poolisii naannoo Sumaalee iddoo Harooressa jedhamu Jijjigarraa dhiheenya irratti argamu gara gandoota kanneen bobbaafamu himu jiraattonni. Dhukaasa subii kaasee hanga waaree duraatti tureen hawaasa Cinaaksan irraa namni tokko lubbuun darbu lamni lama ammoo madaa'aniitii jiru. Hidhattoonni kunneen waaree booda kaampitti deebi'uu himu jiraattonni. Edda immoo magaalaa Jijjigaa iddoo addaa dugda hiddii jedhamu keessaa dukkaanotaa fi manneen dhalattoota Oromoo 10 ta'anii humnoota mootummaatiin gubachuu odeessi argame ni mul'isa. Sana hordofee galgaleedhaa Jijjigaa keessatti humnoonni nageenya mootummaa federaalaa bobbaafamuun dhagahameetii jira. Torbaanota sadiin darban mootummaan naannoo Sumaalee ulaa aanaa Cinaaksan irraa gara Jijjigaa geessuu deddeebiin cufee turuu himu jiraattonni aanaa Cinaaksanii. Kanaanis uummanni aanaa Cinaaksan oggura cimaaf saaxilamaa akka jiru jiraattonni himaniitii jiru. Gandoonni aanaa Cinaaksan lamaan Kalmaalee fi Maloolee jedhaman magaalaa Jijjigaa irraa fageenya dhiyoo irratti argamu. Weerarri hidhattoota mootummaa naannoo Sumaalee gandoota kanneen irra dhaabbatee hin beeku jedhu jiraattonni. Miidhaan lubbuu namaa fi qabeenya irra dhaqqabe hedduudha. Humnoonni naannoo Sumaalee gandoota Oromiyaa Jijjigaa irraa fageenya kiiloomeetira 10 hin caalle irratti argaman kanneen irratti haleellaan kan itti fufan Oromoon yoo naannoo kana bubbulee Jijjigaan irraa fudhata waan ta'eef dhiyeenya magaalaa Jijjigaa irraa buqqifnee fageessuu qabna jedhanii akka dhaadatan kanneen gandoota weeraraman irraa OMN qunnaman himaniitii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya uummataa tiksuu akka qabu gaafatu jiraattonni aanaa Cinaaksanii. Aanaan Cinaaksan erguma bara bulchiinsa Abdiilleetii kaasee hanga ammaa weerarri humnoota naannoo Sumaalee irraa dhaabbate hin beeku.